السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجيا فيادا أنا سنجيا قبل الحمد لله. نجران سنينجرا وروني الرجرا يوتيوب channel لك يعرفتن بعرفتن أنا هعرفون سنينجرا عبدو نجرا ما عبدو موبايل أبي نجرا كون يوتيوب channel لك يا إدو سبسكرايب يجرو خنا تقولان ما ملاتها سنينجرا كسو ملتو بالبلا كفور درجلو خنا وقطع كتوقاتي وانا نقلك سو أكو هيفسن دكابوغدا أكاسمو فيديو هي وقولالتان لايك يقولوا هندقاتنان يوم يجور أمسكيا أرى واي فيسبوك هاتيتشورا كانين كبادي سنفدو في فيسبوك هرتي فيسبوك هقوتامي مال قولو كمنا وانجرو في أكاسوما فيسبوك هرتي غافي له هدون كيسان نغا غافتان أكاسوما سيتنجي له إسا كبكا جيراتي كبكا ربدان مقالي فيسبوك فكينيا في مقاستاي فولو wantoota dhuifachuu qabnu ka bakka jijjiirate jechuudha. Wantoota akkasii sanillee isiniin agarsiisa. Namoota waa'ee kana irratti kana gaafate warri beeytan ni beeytanii. Ammas akkasuma maqaalee duraan keessa jiru waan duraan keessaa qabnu yoo nuti hin tolin keessaa balleessu yoo feene yoo ammoo keessaa jijjiirachuu feene yoo maqaa miti iddoo teessoo bakka dhaloota maal waa yeroo bannu jalqaba yeroo banannu itti guunne sanin jechuudha. Hogguu jijjiiruu feene karaa kamiin jijjiirra waan jedhu warroonni hedduun kana gaafattantu jira yoo dhoofachuu feenes karaa kamiin dhooffanna warroonni jettan akkasuma siitingilee biroollee jechuudha. Keessattuu feesbuuka guutamee amma fakkeenyaaf kiyya guutamee nama hedduutu fireendii na gaafata garuu fireendii kana deebisuu waan hin dandeenyeef caluma jedhee miseejii narra seenaa sanis akkamitti akka ofirraa cuftan eega cuftanii ammoo akkamitti foloo keessan mul'ifachuu akka dandeessan isin agarsiisa hanga dhumaatitti na wajjin tura isiniin jedha. Fakkeenyaa fi feesbuuka jechuudha jalqaba irratti wanni isin dhaamuu barbaadu feesbuukni tokko tokko foloo ka guunkumaa hin qabnetu jira jechuudha. Ka inni ka guutumatti hin qabne yoo umriin keessan xiqqeessitanii gaafa duraa amata 18 gadi guutan foloon isaa jiraachuu dhabuu danda'a jechuudha. Sanis bakka san ni sirreeffattanii iddoo dhaloo bakka umrii dhalootaa san jechuudha. Garuu siitingiidhaan irra hedduu dogongorii nama hedduu jechuudha. Siitingiidhaan waan ta'eef bakka siitingii sana immoo isin agarsiisa. Amma durallee barumsa biraa keessatti illee barseetiin jirachuudha waa'ee kanaa amma sirri deebiitiin isin agarsiisa. Feesbuuk irra ni seenna eega feesbuuk irra seenne booda gubbaa kanarra jechuudha. Sarara gubbaa sadeen kanarratti ni tuuna eega isarratti tuunee booda haala kanaan nu dhufa jechuudha. Iddoo piroofaayil jedhu kanarratti iddoo fotoon jiru kanarratti ni tuuna eega isarratti tuunee booda kunoo ideet piroofaayil xiqqasho ol siisine jechuudha. Fotoma kiyya jalatti ideet piroofaayil ka jedhu kanarratti ni tuuna duraan asii miti jechuudha bakka jijjiirate waan ta'eef haala kanaan irra oloofna jechuudha. Edit tana bira ni dabarraa irra oloofneeti edit lammaffaa tajala jiru tanarratti ni tuuna haala kanaan nuuf banaa jechuudha. Hogguu inni as nuuf bane fakkeenyaaf maqaalee duraan guuttan fakkeenyaaf iddoo jireenyaa iddoo amma irraa jirtan bakka duraan irraa dhuftan waan akkasii ka duraan guuttan hundi isaa as keessa jira jechuudha. Kanneen yoo jijjiirachuu feetan fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf ani iddoo askuul ka jedhu kana yoo jijjiiruu barbaade iddoo qalamaa ta fuula duraa tana tuqaa jechuudha. Qalama kana tuqeetiin waan hin barbaade irra guuta jechuudha. Waan duraan guute san irraa haqeetiin kun haala kanaan irraa haqee ka barbaade itti guutaa jechuudha. Haaluma saniin yoo fakkeenyaaf yoo dhoysuu feetanillee jechuudha. Bifuma amma isiniin jedhe kanaani ka gamanaa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf amma yooniin kana dhoysuu fedhe ka uskuula ka jedhu ka haaskuula ka jedhu kana yooniin dhoysuu barbaade sanduuqa xiqqoo gamanaan jirtu tana isima tana raayitii irra godhee mul'isaa jechuudha. Yooni raayitii irraa kaasee ammoo ni dhokatti jechuudha. Hin mul'atu. Maamilli kiyya naan argu jechuudha. Haala kanaan oguu godhe ol baha ni mul'ata. Yeroon raayitii irraa kaasee ammoo hin dhokataa jechuudha. Nam tokko naan argu waan mul'isuu fedheef bakka jirullee fakkeenyaaf yoon dhoysuu fedhe raayitii irraa kaasa. Yoon hin mul'isuu fedhe raayitii irra godha jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf kun akkuma agartan kana foloon kiyya kajalaa kana jechuudha. Kajalaa kana yoon fakkeenyaaf haala kanaan godhe namoonni biroo haga an foloo an qabu ni arganii jechuudha. Ka folooti kun fireendii miti. Foloo hagaan godhe ni arganii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kanneen isin irra deemtaniitiin laaltanii jechuudha. Eega waan isin dabaltaniif yookiin waan irraa hir'istanii booda kunoo jala kana seef ta'etu jira jechuudha. Seef tana tuuxaniiti keessaa baatanii jechuudha. Haala kanaan amma immoo foloo keessa yoo dhoofachuu feetan yoo maqaa jijjiirachuu feetan haala kanaan irraa godhatanii jechuudha. Inni biraa siitingiin isin agarsiisuu barbaadu maal inni kun fakkeenyaaf amma katabbii kiyya fotoo kiyya jalatti jechuudha. Namni hogguun aadana godhu ni arga jechuudha. Waan hin beekne barachuu tan beekan namaaf qoodu aadaa haa godhanu ta'u jechuudha. Yoo jalatti dabalachuu feetan kunoo edit ta'etu jira. Edit tana ni tuuxanii eega edit tana tuuxanii kunoo akkuma agartan kana edit bioo ta'etu jira jechuudha. Edit bioo kana tuuxaniiti waan barbaadan feesbuuka keessan jalatti yaada keessan jechuudha. An feetan waan akkana jaaladha waan akkana jibba waan akkana yaada waan feetan katabattaniiti achiin booda ofii isaatii seefisanii ta'a jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf nama as jala godhee as jala jira jechuudha.
kanas bifa kanaan jechuudha kan isin itti jijjiirattaniin keessattuu warroonni waa'ee filoorana gaafatan duraan akkanumatti oggolorsan jala kan editeetu jira amma immoo edit profile tana keessa galtee jirti waan ta'eef siitingi bakka jijjiirate bakka san isin agarsiisuuf jechuudha. Inni biraa kan itti aanu meetti akka of duubaan deebi'a fakkeenyaaf haala kanatti of duuba deebi'a eega of duuba deebi'ee booda jechuudha. Amma eega haala kana of duuba deebine jechuudha. Eega Facebook haala kana of duuba deebisnee ammallee isa bakkuma reefu kana jechuudha. Tuttuqaa sadeen kanarra ni tuqna. Eega tuttuqaa sadeen kanarra tuqnee booda kunoo haala kana hogguutiin dhufe xiqqashoo irra ol harkiftaniiti siitingi na biraavis ta'anii tuqxanii eega siitingi biraavis tuqxanii booda siitingi tetto tuqxanii jechuudha. Siitingi tanarratti eega tuqxanii haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma inni haala kanaan eega isinii dhufe booda fakkeenyaaf Facebook ni kiyya amma guutamee jira jechuudha. Biraavis siitingi tettu jira isii irratti ni tuqaa eega isii irratti tuqee jala kana jechuudha. Irra ol oofeeti kunoo isii tana jechuudha. Who can send friend request kajiru kanarratti jechuudha. Isa kanarratti ni tuqaa haala kana waa lama nuuf fida jechuudha. Warri kompiitaraan fayyadamtan ammoo oolliimii kaydullee isinii fiduu mala garuu kiyya amma kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Every kajedhu fi friend of friend kajedhu fi jechuudha. Friend of friend rakatan warroonni friendin keessan 5,000 guutee jiru jechuudha. Akka follow qofa namni isinii godhu akka friend isin gaafanne foggu asirra kaatan warra duraan yookiin follow isin godhe isin jala jiru qofa yoo taate malee namni alaa dhufee friend isin gaafachuu hin danda'u jechuudha. Isa kana haala kanaan ifirraa cufuu dandeessa. Right irra gootan amma of duuba deebitan jechuudha. warroonni ammoo mee firendii keenya akkamitti dhoofannaa warra nu jala jiru akka namni biraa hin argineef warroonni jettan ammoo kunoo isa kana jala jiraachudha. Who can see your friend list kaju kana jechuudha. Isa kana amma fakkeenyaaf oollimii irra godhee jira jechuudha. Yoo public irra gootan namni hundi ni argaa, yoo friend irra gootan friend ni argaa yookiin ammoo haala kanaan oollimii qofarra godhattan jechuudha. Oollimii irra godhee amma fakkeenyaaf haala kanaan oollimii irra godhattaniiti keessaa baatan jechuudha. Firendii isin jala jiru nama firendii isin gaafattanii fi ka isin gaafatee maamila keessan ka isin jala jiru san akka namni hin agarreedha. Yoo oollimii irra gootan nam tokko isin arguu jechuudha. Inni kun ammoo isa kana jechuudha. Inni biraa kan itti aanu siitingiin isin agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf osoma as keessaa hin baane irra olooftan jechuudha. Irra olooftaniiti akka isin harkaa hundoone siitingii bakkuma amma itti firendii dho'ifatanii san keessa jira. Irra olooftaniiti public post ta'etu jira jala kana. Kunoo public post kanarratti ni tuutanii warroonni firendiin keessan guutame qaceelloo bakka tana eeggadha. Namoota hedduun arge fakkeenyaaf nama firendiin isaa guutame follow hin qabne jechuudha. Yoo follown keessan maalirraa kanneen hunda public irra godhachuu qabdan. Fakkeenyaaf kun yoo friend irra jiraate public irra godhu, kunis yoo friend irra jiraate oollimii irra jiraate public irra godhu, hunda isaa jechuudha. Kan as jiru kana hunda isaa public hunda isaa public irra godhatanii jechuudha. Kanneen hunda isaa public irra godhatan akkasuma warroonni Facebook ni keessan comment hin qabne isii tana jechuudha. Yoo asirra jiraate fakkeenyaaf Facebook ni keessan namni comment isinii barreessuu hin danda'u jechuudha. Ifa jeeti yaada ka jalaa warra jiru kun jechuudha. Yoo asirra jiraate Facebook ni keessan namni comment isinii barreessuu hin danda'u. Kanaafuu maal godhuu qabdan? Off godhuu qabdanii jechuudha. Nama beekaa ofirraa cufuufaatu jira. Amma fakkeenyaaf namni hedduun warri waan fofokkattuu gadhiisu akka namni gartee comment isa irratti barreessee isin arrabsin yookiin isin jeeni warri barbaadan ofirra ka cufan yoo agartan ta'a. Ammoo namni gariin osoo hin beekne bakka tana seenee ofirraa cufaa jechuudha. Kanaafuu yoo fakkeenyaaf keessattuu jechuudha. Inni gubbaa kun jechuudha. Who can follow me ka jedhu kun eenyutu follow si godhuu fedha. Fakkeenyaaf yoo friend irra yoo asirra kaayattan warra duraan isin jala jiru ka friend isin gaafate malee namni biraa follow isin godhuu hin danda'u jechuudha. Garuu namni Facebook wanni baratuuf haa namni gartee waan adda addaa follow gaafate follow isaa akka gabbatu fedha. Kana waan ta'eef maal godhuu qabdanii public irra ta'uu qaba jechuudha. Inni kanneen hundi isaatu public irra ta'uu qaba jechuudha. Kana fakkaataa jechuudha barumsi har'aa. Akkasuma ammas fakkeenyaaf warri ammoo baaswordii jijjiirachuu feetan personal information ka jedhu kana jechuudha. Kun asuma keessaa waan jijjiiramanitti hin fakkaatu personal information kanarratti ni tuutanii eega personal information irratti tuutanii booda kunoo haala agartan kanaan email jechuudha. Kunniin warra nama email jijjiirachuu feetan yoo nambara jijjiirachuu feetan personal information keessa seentanii jechuudha. Warri ammoo baaswordii jijjiirachuu feetan security in the login ka jedhu ni tuutanii eega security in the login jedhu tuutanii booda irra olooftaniiti kunoo change baaswordii ka jedhutu jira. Change baaswordii kanarratti gattuutaniiti baaswordii keessan jijjiirattanii jechuudha. Kana fakkaataa siitingiilee moobaayilaa akka isinitti tolu abdiin qaba. Asumaanuu moobaayila kiyya ammoo moobayilaan jedhamti dhiifama. Facebook kiyya follow godhuu hin dagatina. Abduu mobile app inni jedhu kuni Facebook kiyya
follow godhaati linkiidha YouTubeis wantoota barumsaa tokko asirratti hogguun an share godhe irraa qooda fudhachuu ni dandeessanii kunoo isa kana jechuudha Facebook ni kiyya follow godhuu hin dagatinaan dhaamsa kiyya barumsa kiyya karraa kana fakkaata bagaaraan isin gaheen isiniin jedha hanga barumsa biraatii walitti deebinutti barumsa irraa akka gammaddan akka warraa baratan abdiin qaba yeroo biraa barumsa biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaan naa turaan isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.